kana settama wakkaatu kudura biyya irraa jechuudha obboleessi keenya tokko kaafimanii seera aadaatiif shari'aa fi erga biyya qatarratti fudhatee booda osoo wajjiniin jiraatu akka jaartii jireenya halaala akka warra akka abbaa kanaatti osoo wajjin jiraatu jaalala bareedaa osoo gaggeessanu mucaan kun dhabamte jechuudha. Yeroo kanatti osoo ittiin haasa'u ijaazaan isaanii guyyaa boriiti fakkeenyaaf har'a ittiin haasa'ulee asirrii kana akka boru kan ijaazaa isa bira deemtu galgala kana sa'aatii akka biyya keenya sa'aatii sadiitti badde jechuun mucayyoon kuni isaan booda eega sa'aatii sanatti baddee warra siin bira dalagduutti dawwalee yeroo gaafatu eega lafti kana jechuudha eegee isitti dawwalee silkiin si cufaadha warra siin bira dalagduutti dawwalee yeroo gaafatu edan biraa deemtee maallaqa ishiillee fudhanne eenyu akka baasa hin beekamu jedhan bobbulteeti jechuudha. Egaa obboleessa keenya jalaa baddee bakka siin buute hin beekamneef nagummaa jiraatte maatiinis cinqamaa jiru obboleessi keenya sammuun isaallee jeeqamaa jira. Isa kanaaf obboleewwan keenya warroonni biyya fedheeflee jiraattan sheer gochuudhaan nuuf barbaada nu gargaara. Yeroo jennu obboleettiin keenya kuni akka ijoollee amma tarii shaarmuttee baalagummaadhaaf deemte osoo hin taane jaalala bareedaa wal amanuuf wal jaalala gaariidhaan osoo jiraatanuti wanti ta'e kun immoo waan hin beekamnedha. Obboleessi keenya sana gaaffii guddaa keessa galcheeti jira. Isa kana adda baafachuu hin dandeenye keessattuu ijoolleen qatar jiratanu nuuf barbaada mucayyoo kana maqaan isaa kama hamma isinitti himne yoo argitan lakkoofsa asirratti mul'atu kanaan nuuf bilbiltanii nu dubbistanii nu beeksisuu dandeessu. Ulfaadha galatooma namoonni sagalee kana dhageessan dirqama oromummaa bahadhaa sheer waliif godhaa jazaakumullahu khairan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf jaallatamtoota keenya qaalii akkam jirtu nagaa keessanii marsi keessan baga jiraattan ayyee ergaa xiqqoo tokko qabnaa dirqama oromummaa dirqama obbolummaa dirqama islaamummaa illee akka bahattan kabajaan isin gaafanna. Namni asii gaditti maqaa isii argitan kun Fooziyaa Abdulqaadir kan jedhamti